uno biiftu ta'e midhaan na siin jechuun haadha. Haadhaan kinna. Midhaan na siin jechuun midhaan gartee jala sanni beekaa wal beekanii siin jechuun midhaan haadha. Alhamdulillah. Dan jangan makan kayaknya lele. Ani beekan waan jedhan Ayah. akkasuma isaa na dubbisee waliin yaamee ture kaleedha. Ayah. Akkasitti wal barnootas si dhageen ture biiftuu sin jedhanii wal barnoota gaarii sin jedha. Ayah galatoon jangan. Waan feetan nagaafadhu isuma san nabaaf nan gartee mootte warda ilmaan wajji jinqamu jirti ilmaan kana jinqamutti jira ilmaan maal footte abbaan gaajinu taa'utti jiru harma dhufnoo si fidee dhufu jira guyyaa meeguutu laftee viidiyoo takka tashaarratti mareekan hedduu takka jinqamu jira argu jirtanii babu dhuftee sin jaabboleessa waan feetan nagaafadhu waan lubbuun tanteessi feetan nagaafadhu isuma qabdee mana kanatti fidde taanaan guyyuma san kalaas waan feetan nagaafadhu. Ni qaba midhaan ni qaba waan gartee jara sanii wal beekanii ati wanni beekan guutumaan inni beekta qoreen baasan jetti jaan beekta ol bahee gartee qilleensa irratti ni jenna malee wama kana galagan isaan hedduudha jirri jira kun amma jira gartee nama magaalaa tana keessaa wanni nama gorsan ummata gartee amma online irratti ol bahee yuutuub irratti nama qaqqabee viidiyoo baru kana keessa jiru malee dalagaan isaa tanuma jechuudha hedduu beekamu namni hattuutu magaalaa keessa guutuudha beekamu. Akka ol bahitanii. Wal bahitanii akkasumatti ani akka amma durallee akkuma irraa kanatti nayaame qalee amma kan nayaame ture qalee lafa miidhuu inni nafe amma durallee kanatti namni birallee nayaame haala kana waan akkana kana gaggeessee ture gargaaree nama gargaarsa irratti yeroo hedduu gargaaraa ture fi kanaa mudura kan nama qabnee ture mudura ni beekta akkasitti inni amma walumaan waati asii yaaneeti akka wardaa kan baasnu abdiin qabanis. Ya wantu terabong berbadaan, wallahi. Ilmaan kana gitu. Ilmaan kabante cumbar, juru nama tu, anak mata kaya ergasi sama ternyata nyadeng beku, rakyat simbe kumali ni, ilmaris anda cuma kujer. Ilman tu tahu undugan, guya tadi mana kan akan tu undugan dua. Akan tu jalan tu kadang sudah kata karmatin, pulang dosa tahan ujar. Masyarakat akan tanawalin jurut itu. Bini irra dalam budaya ni, ram dalaga. Isa mcosan ni mcasan ni ran dalam buta. Is bini kamna jor jara khalu ni ya. Tum simle ya jara khalu. Zero ni ada bolu zero awal duran se maarif Allah ka fam fe dagin duran mani bida. Wa Allah ka budon fe dagin. Malaka fam fe sikarta malaka. Bago ilmo to hada har mo turra. Ilmo hada to ilmo har mo turra kamane bara lagida. Ayo am tu malaka. Amma yero malaka aji jira mu. Ilmo kana yero ar kono amma hal weddu to kan fadde. Wan sari yesu. Rasuma jelas ya amala. Inshallah ma tamala wa to ko jira. Yoni fi ati arra badita garte arra wardanu baafte badiya katana dura dalagide dosatle taatu ilma nama roqatus amma binifa warano doqatu miti binifa warra garte kamera warabe oromo tananu wa fe fidaje garte tufina maitu wa fe fidaje sodara bille debe kamera mare wadala garte qabata nama zawajira bisa ati amma yoni fi dosa jirate ilma nama roqatu rabbi si argabe e wana ga madura dala jugudu ilma nama roqatu rabbi si argabe garu mo rabbi garte yoni fi toltu asifede saiba sibida saiba mo sidu hilada saiba gafa garte saiba khairi siyadu saiba khairi obule sayadu saiba garte sama khairi yadu saiba garte ilmu manamat umama ilmu manama kanati fu sharri ya khairi yadu yo saibde atije kam khairi yadu gama mo saiba khara kajela de mo saibde khara kajela de de saiba hattu saiba garte sagachana saiba daldala ilmu lubbu nama daldalo saibde atije kam daldal de ani amma dura kanatti online na be kanatti namni oromo no oromo len sino ordofu ma to si rabbi ser oromo len ser ma oromo len ser ma to rabbi ser la so mana furula den ta mu yet so mana furu den ta endo so mana har endu hotte furta ilma nama hotte ni dabati galte so mana furta rabbi ser ko so mana furta yo khana ma khata ko endu khaso mon to endu rabbi ter bude ngara rabbi to do nyaala wadra wa ndara hayya rabbi ser naman soomatu rabbiin soomanta hado hotte nama hado hotte nyaata jirtu nama ammoo isaa itti soomatu seeru jira garaagarummaan nama gartee nama lokotee fi nama yugarsiisee garaagarummaan qabdaati. Ngab anamma sa waa hundaa footi anamma duraan maallaqaa fi si dhufee ati hedduu tokko namallee gaariidha. Maallaqa siifin kanna siifin maallaqa siifin kanna abshir maallaqa siifin kanna ati aadira garte nuti yon garte wardaan taga wanta tunis garte ana yarta ati sisi obole dira garte haada dala ra garte obole dira la ojira tu noltu tanako obole so yegala tomi ati gabamotti yo binuma garte binuma kana na qabsifte na akkan qabu na goote
wallahi gartee waan asii ta'u waa inni namaa waan namaa ta'u waan inni ummati yaadan ta'u hunda sii kun godha. Tamam. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kun oomichaan kun gartee biinii nan qaba jee jira. Biinii gaa kanaafuu numa haanuma qabnu. Yoo numa qabne yoo numa biinii qabne wanni gartee sanboota gartee miti wanni dalainu hedduudha dhaggeeffadhu. Qabsoon gartee qabsoon warra gartee ammas nama zabaa jira magaalaa keessatti. Kanaafi miciyyoo saniifi warra gartee baar fallee qabe. Warra baar fallee beekan baar qabamee jira beekan. Baar amma ijoolleen baar qabde tun viidiyoo laaluun ooltu gaafa gartee nuti furmaatee barbaada gartee magaalaa keessa isaanii tumamne san viidiyoo laaluun ooltu. Ijoolleen sun naafi baarii fi balloo haa gartee nuti furmaatee baafnee bakka furmaatee itti azamaa jirtu barbaada yaalu magaalaa keessatti nuti tumanii beekan araba nuti bitanii. Wanni dalaynu hedduudha. Siigale wanni magaalaa kana keessatti dalaynu kaameeraa marree viidiyoo maruu oollee wanni nuti dalaynu hedduudha gabaabumatti. Kanaafuu obboleessa kiyya gartee anamma akka obboleessaa biyya tokkotti nama adduu siin jaa biin inni sinatti garagalee atillee yoo irratti garagalte rabbi si argu inshaallahu ta'ala ammoo yoo inni gartee wardaa kana gartee akka baasnu goote kunoo biinii kana qofa akkan qabu si garee ani fi bunan qaba shawwaddeetu maalatti akka inni gannaa boobana sanirra bakka wasafti bakka nu wasafee bakka natti walitti dhufna akkana ittiin hajibdee yoo inni gartee wala mantanii miti akkasitti yoo inni gannaa ba'u taate biinuma ijaara garraan qabaa imuu siin hunda darba tamaam biinuma qofa ijaara ba'u barbaada. Irratti tu abini tamam. Tanaafuu obboleessa kiyya galatoomi wanni gartee nuti ansiyaameef jalqaba mana kiyya dhuftee ilmaan kiyya akka gartuuf. Ilmaan kiyya kana hoo gartee yoo inni dhugaa gartee nama uwwama qabu taate ammaa gartee jirte jechuudha ilmaan kana haasaa keessa jira. Arra gartee haadha harma haadhatti funyaan dhaabee naara fuunjaatti qabu. Hiiga. Isa damma wanda furanga la gonta na abduro godo tira biboli garte mi daga sarafiti di basna inshallah abson te gonti farsa ni adamma so wanda ha garte sa arma labe narafu arra uno obboleessa guddatar madaabera fu jire fuula fuunya daabera narafu jire inshallah adilleen baga garte rabbi jazaa zaahafu ammi mata kana garte joolu mata na baamnan Cuma ada nak update nak ada ina, wah nanti dia tu utus ini boleh, tamam boleh sekali. Insyaallah. Mana ni? Anak kerja wah ada jenazah tu cuma kan orang nak boleh, jangan nak na, wah nanti dia tu wah kerja tu berbat dia utus malah kata ada, wah ferry sih boleh. Ubah kata tulis ujung dapat, tamam. Cuma kan orang kerja ilmu kerja kan lari. Insyaallah. Tanamu, Rabbi jazaa siapa kamu? Itu tu yang orang yang jazum kana. Insyaallah taala jangan tanaafuu obboleessa kiyya amma hasalleen dheeressinu jaartii biyya achi asamu jirti ijoolleen ishee qophaa ciisu jirti. Amma haynu gartee itti bilbileeti deemtee na wajjin amma isa sanga baafna. Yallaa. Akkas waa hundaafuu obsi waa hundaafuu irra hundii dabarti. Arra biran dabarsinu inshallah. Qophaan bulan maan kee arra buuti. Inshallah. Idan namatti am jaalanni wallahi waan ati feetu wardu basti man hati garraa.